Akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasumas guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo akkuma beekamu karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qayyareen karaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa itoopilaakimaarkeetiin guyyaa hundayyuu biyyoota 20 irraa biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif keessattuu warroonni Itoophiyaan alaa gara Itoophiyaatti birrii ergattanii jechuudha. Itoophiyaa dhanarra jiraattanii keessattuu karaa itoopilaakimaarkeetti kanallee biyyoota 20 kana keessa biyya tokko keessa yoo jiraattan viidiyoo kana yoo dhageeffattan birrii keessan tokko beekan akka jijjiiramuu yookaan qayyaramuu baruu hin dandeessu jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa jechuudha. Gabaabumatti kanaan qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundii, Yuuroo, Swiis firankii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankii Oromiyaatiin irree akkuma beekamu guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan dabalee jira, kan hir'isees jira jechuudha. Guyyaa kalee jafadheen gaddaa immoo dabalee ture. Guyyaa har'aa immoo biyyoonni kun qannasanii biyyoonni kun illee kan dabalan jiru jechuudha. Guyyaa har'aarree amma salphumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 70 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 25. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 47. Hoomaan rihaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 81. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 72. Akkasuma immoo Duubaayiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 79. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaan tokko karaa baankiitiin baankota keessa akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 26. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 25 fi saantiba 87. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 77. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 80. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 39. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 43. Akkasuma immoo paawundiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33. Yuuroon tokko karaa itoopilaakimaarkeet
.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 21 akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46 kan itti aanu Suwiizidha. Suwiiz firaankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 80 koronnaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 84 kan itti aanu Turkiidha. Turkii liiree tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05 kan itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 21 yemen riyaalii tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66 Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 21 kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 Indiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 kana fakkaata jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana jirtan diinaara biyya sanii miti doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Limneenii jechuudha. Birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanaa immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoonni garuu baay'eetu jiru. Paawundiin biyya sanii garuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti birriin kan Beerutii birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala birrii biyya sanii. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa birrii meeqa ta'a 0 saantiba 56 jechuudha. Akkasuma jechuudha fakkeenya kan onnollee akkasuma jechuudha kan warra Beerutirree birrii Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaan akkuma jedhe 0 saantiba 56 ganaa birrii Itoophiyaa guutuudhaaf meeqan qata gana saantiba 44 jechuudha. Saantiba 44tti daballee birrii tokko Itoophiyaa ta'a jechuudha. Kanaafuu akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Limneen irree jechuudha. Salphumatti isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jiran asirrattuu doolaarii Ameerikaa jedhee doolaarii Kanaadaa jedhee doolaarii Awustiraaliyaa irree jedhee tanan jira jechuudha. Salphumatti immoo isin warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaa jirtan doolaroota kana keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'a Ameerikaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 70 irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'a karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin yoo ergattan doolaariin tokko guyyaa har'a karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 36 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaan ta'u jechuudha. Keessattuu mana madaabii kan jirtanii jedhan. Akkasuma irree Beerut yookaan Limneen irree paawundii biyya sanaa miti doolaariidha jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariin ta'a jechuudha. Kana irratti immoo Joordaan jechuudha. Warroonni kana jirtanii diinaara fudhachuu maltu jechuudha. Garuu dhaabbataasaa jechuudha. Kan waliigaltee ejensoota biyya keenyaa fi kan biyya sanaa jechuudha. Waliigaltee isaanii diinaara miti doolaariidha jechuudha. Waliigalteen seeruma biirootu doolaariidha malee diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Hundumtuu jechuudha. Gabaabumatti hundumtuu Ameerikaa doolaarii fudhatu malee diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Warroonni haala jirtan yoo diinaara fudhatan malee akkuma jedhe warroonni mana madaabii jirtanii doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha viidiyoon koo har'aa jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii eebbisee tube horoo jedhu na jalaa badee jechuudha. Na jalaa gubate yookaan na jalaa diileetitee jechuudha. Inni kun yuutuubii haaraadha jechuudha. Kun yuutuubiin kun haaraa baname salphumatti jechuudha. Warroonni maatii isa duraan san jala jirtanii isa kana wannu jettan
Simbira geessa sabiskiraayib sheellaayik naaf godhaa namoota maatii gosaa sana biraan naagaa isiniin jedha maaliif inni sun guyyaa guyyaadhaan iyyuu koomentii baay'een nabarraa ture san jalatti jechuudha guyyaa guyyaadhaan wannu jedhe kan jettan akka carraatii ammarree kanarratti guyyaadhuma guyyaan hojjechaa jira waan ta'eef warroonni viidiyoon kun simbira geessa sabiskiraayib sheellaayik naaf gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jenna egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.